Jirra jirtu fayyaa keessanii nagaadhayi nagaa keenya galata rabbii baga nagaa fayyaa taatanii jecha har'a mucaa kiyya wajjin isinii dhufnee jirra. Akkuma beekamu abbaan miliyoon sa'aatii kanatti hin jiru. Amma maaliif kaatee eessa dhaquuf kaatee mucaa fudhattee jettanii gaafii isinitti dhiyaachuu isinitti dhufuu keessan hin oolu. Akkuma beekamu jechuudha. Mucaa kiyya akkan dhossaa ture hin beektu jechuudha jalaayi. Mucaa kiyya akkan isa jalaa dhossaa ture akka inni hin fudhanne jechuudha. Egaa akkanatti si faana teenyee haasofnu waan tariitii nama dhiphina hin qabne nama sobnu ta'uu dandeenya jechuudha. Akkanatti yoo nu laaltanii garuu akkasiin koomentii naa barreessitan nama sirii waanuma naan jettan wallaalaa jirtu jechuudha. Indubbadhu waa'ee koomentii keessanii yeroo biraatiin itti deebi'a. Gaafan kana keessaa bahee dubbadha jechuudha waa'ee koomentii keessanii. Har'aaf garuu waa'ee koomentii keessanii akka seenaatti haa taa'u jechuudha. Koomentichi inni galee seenaa ta'ee haa taa'u. Waa wayittuu jechuudha. Ani amma gadi bahuun barbaade. Gadi bahee kara magaalaatti gabba'uu waan barbaadee fi mucaa kiyya kophaatti gatee deemuun immoo rakkisaadha. Duraan woonen illee deemee qa'ee nu eegaa mucaan jechuudha. Qa'ee waan nu eeguu fi amma immoo tariitu yoon ani qa'ee hin jirre kana dhufeetoo mucaa kun harkaa fudhachuu waan danda'uu fi isuma fudhadhee deemee deebina jechuudha. Inni galee egaa akkuma isin argitan jechuudha kaleessa haala sanii na biraa deeme jechuudha. Wallollee jechuudha akkuma argitan san hamma ulee walitti fudhachuu geenye hin deeme jechuudha. Erga sanii immoo mucaan dhufee eessa jira eessa goote waan akkasiisan bilbilaan na gaafatee ture. Ani immoo akkuma dura viidiyoo irratti argitan san mucaa akka fudhachuu hin dandeenye qurxii itti himeen ture jechuudha. Ammas abdii hin kutadhu nan dhufa jechaara nama fidadhee tan dhufa daa'ima koo naa kenni ta'a waan jedhu wayiiti natti hime. Ani immoo hin kennuudhaan akkasumatti jala sararee taa'aa jira jechuudha. Kana fakkaata. Miliyoon immoo argitanii hin beektan jechuudha. Baay'ee ture erga kaameraarraa fagaatee mee nagaa sinaa gaafatu miliyoon. Nagaa gaafadhu mee hordoftoota. Haadha biraa sii wayya mooyi ana sii wayyu. Haaluma bira teessaa jechuudha. Amma abbee yoo si fudhatee too kara biraa waan deemu ta'e faana deemtamoo nagattee ana wajjin teessa. Wajjin taa'uu barbaaddeeti. Kanaafuu anis kanuma yaadetan jechuudha. Daa'imni kiyya akka nama biraa hin laalle anaayyuu quufne isa mooyyuu nama biroo laalchisu waan hin barbaannee fi deemaa jirra jechuudha. Akka inni manatti nan arganne keessumattuu jechuudha. Akka inni manatti nan arganne mucaa kiyya kophaatti gatee hoonni deeme fakkeenyaa fi dhufee too fuudhee deemuu danda'a jechuudha. Kanaafuu ani immoo mucaa koo fudhadhee xiqqoo ishii amma barumsis cufameera. Qa'eedha illee baay'ee deemeen beeku yaa ijoollee wajjin taphatu waa ollaa yoo inni dhufe yoo abbaan barbaadu dhufe ollaa haateechisuu malee calliseetuma deemeen beeku jechuudha. Olii gadi xinnoo ishii sammuun isaatis akka firii ta'u waan barbaaduu fi fudhadhee tooyini deemaa jira jechuudha. Kanuma isinitti himuu fananii waan biraatiif miti tariitii yoo haalli naaf mijate bakka teenyee sanitti yoo bakka sammuun isaa haa boqotu jedhee yaadu sanitti yoo natti tolee jedhee viidiyoo isiniif waraabuun danda'a. Garuu hanga sanitti immoo kanarran jira haalli ani keessa jiru haala baay'ee yaaddeessaa ta'edha. Sin jedha. Haati takka dhala ofiitiif waan kaffaluu qabduun kaffalaa jira malee waan haaraa miti jechuudha.
ani qabeenya qofaa miti kan hin barbaade taa'aa jiru qabeenyaanaaf faayidaa tokkoyyuu hin qabu jechuudha. Yoo nama of biraan qabaate yoo ilmoo na bira hin taa'in manni homaa miti jechuudha. Dhugaa isiniin jedha karaarra iyyuu hin jiraatu miti. Haati takka mooyyuu ani mana keessa jiraachuyyuu miti karaarra iyyuu hin jiraatti jechuudha haati takka. Isinii galee ilmoo ishiitiif jecha karaarra jiraachaa ilmoo ishiitiif kadhachaa jiraachistii jechuudha. Kuni aarsaa guddaadha. Kanaafuu ani immoo aarsaa kaffaluu qabu hundan kaffala malee dabarseetoo mucaa kiyya ormaa fillaadhu innis na harkaan baasu yoo didamee jedhem kara jirutti furmaata ta'a malee abadan mucaan kiyya na harkaa hin bahu isiniin jechuu barbaade tananii warroonni maaliif abbaa manaa keessaa xiltaa maaliif ofii keetii fi waan barumsa hin qabne maaliif hojjetta wanna barumsa qabuun hojjettu jettanii abbaa hubatee laaletti taffiin ija qabdii jedhan isinii galee. Ani immoo abbaa viidiyoo kana arraba malee qalbiin dhaggeeffatee fi waa hedduu barata. Haati takka maal gochuu akka qabdu intalli takka jireenya ishii keessatti maal gochuu akka qabdu yoo akkam goote jiraatti yoo humni dide yoo akkamitti jiraatti yoo kadhaan dide yoo fakkeenyaaf naa ta'a jedhee waanuma hunda gaafan ofitti fudhadhu namiidhuu danda'a gara fuulduraatti isinii galee miti. Har'a osoo inni deeme immoo ilmoo kootis gadhiise waan birooti dhufa jechuudha. Ani kophaatu natti dhufaa jira jechuudha gara fuulduraatti nama kophaa taa'uun ta'a jechuudha. Kanaafuu kun isinitti haa mul'atu isiniin jechuun barbaada amma kan deemnu.